Harka fuunee kam jirtu daawwattoota televezyiinii mo'aa nagaa waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isin baranuuf haa ga'u jenneerra. Qophiilee sanbata mo'aa keessatti isiniif hammachiisnee isin biraan geenyu keessaatii kunoo yeroo kana immoo qophii ijoollee waliin turtii taasisnurraa geenyeeti kan jirru. Egaa isinis hawwiidhaa fi abdii guutuudhaan eeggachaa akka jirtan uumaa shakkii tokko illee hin qabu. Kallattiimaan garaa keessummaa kun wal isin barsiisuutti darbaa keessummaa jabduu tokko qabadheeti kan isiniif dhiyaadhee jiru. Guyyaa kana immoo keessummaa koo kana faana turtii gabaabaa kan waliin taasisnu ta'a. Hagadhuma qophii kanaatti nu faana turan afeerraa keenya. Baga nagaan dhufte anaa dhufsiin jedheera. Si galatoomaa sinis baga nagaan eeddan. Mee maqaa kee nutti himi? Maqaan koo Horreenus Moonen jedhama. Tole. Kana irraa dhufee magaalaa Buraayyuurraati. Buraayyuurraa dhufte. Tole mee Horreenus jechuun maal jechuudha laata? Horreenus jechuun hin baay'anne jechuudha. Hin baay'anne. Lafa guunne suma. Guunne lafa guunne. Horaa baay'eedhaa jedhan sana fakkaata. Tole haa ta'u eenyutu si baasee maqaa kee kana? Akkoo konnaa baase. Akkoo kee baay'ee jaallatta jechuudha. Isheen na guddisee na jaalladha. Tole egaa kan biraan Horreenus egaa dandeettii garaagaraa qabdi jedhu. Mee dandeettii akkamiifaa qabda laata? Dandeettii faarfannaa. Tole kan biraanoo? Kan biraa immoo fakkii kaasuu. Tole. Aartii kanarratti maaf kanuma dandeettii gurguddaa qabda faarfannaa faarfachuu sagalee bareedaa qabda jechuudha. Boodarra sagalee bareedaa kana nu dhageessita jedhee yaada. Sin dhageessisa. Fakkii wanta akkam akkamii kaastaa waraqata irratti immoo amma fakkii yeroo kaasanii gubanii kaasuun gosoota adda addaa jira. Muka irratti gubanii kaasuu akkasumallee waraqata irratti hojjechuun ni jiraata. Isa kam kaastaati? Ani ammaa fi waraqatuma irratti kaasa. Waraqata irratti kaasta. Egaa namni si jajjabeessu jira hojii kana irratti laata? Kanaan dura maal fa'aa hojjettame? Kanaan dura jechuun karaa fakkiitiin mana barumsaa keessaa gumii aartii jedhamee kan qophaa'ee jiru jira. Isa irratti hirmaachuudhaan fakkii garaagaraa kaaseera. Jabaadhu fuulduratti illee hojii kana guddiste. Egaa waan baay'ee namoonni hojjetan akkuma sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti argamu. Atillee jabaattee akka isaan as dhuftuun siin jedha. Gamanumaan gorsa kana fudhadhu. Inni biraan yeroon kana keessaa si baasu. Mee haadha jechuun siif maal jechuudha laata? Haadha akkamitti ibsitame? Haadha akka itti ibsuun qaban gara kootiini jechuun haati waan hundumaadha. Dandeessuudha, obsituudha. Akkasumas waan hundumaa haadhumarraa baratta. Obsas ta'ee jaalalas isheemarraa baratta. Kanaaf haati koo anaaf waan hundumaa kooti. Mee ati fuulduratti haadha akkamii ta'uu barbaadda laata? Gara fuulduratti haadha obsa qabeettii ijoollee ishee jaallattu amanamamtu jechuudha ta'uu barbaada. Milkaa'ii hin taatas jedheeti kana yaadu. Inni kan biraan mee Horreenus wanta sooshaal miidiyaa haa ta'u wanta immoo isaan alas haa ta'u argitee yookiin ilaaltee wayii immoo dhageessee wantati baay'ee jibbitu wantati baay'ee itti gadditu maalidha laata? Yaa'u yeroo baay'ee TV irratti kan nuyi arginu fiilmii garaagaraa irraadhaani jechuun sooshaal miidiyaa irratti yeroo baay'ee fiilmiidhaan kan argisiisamu utuu fiilmii kana irratti wanta nama fayyaduu danda'u jechuun barattootatti kan qalbii isaanii naamni akka isaanii karaa barumsa isaanii irraan jalanne wanta gochuu danda'u utuu TV irratti agarsiisanii jechuun sooshaal miidiyaa kana irratti agarsiisanii nan filadha. Yeroo baay'ee waan akkasiin agarsiisan gatii ta'eef jechuudha. Karaa fiilmiis ta'e kan nuyi ergaa akkasiin argannu kan nuyi yeroo baay'ee arginu fiilmii beektaa fiilmii akkasii malee kan ijoollee barsiisuu danda'u qophii ijoollee irratti malee hin argannu utuu waan akkasiis jiraate jedhamee yaada. Mee amma immoo abbaa kee fi haadha kee keessaati eenyuun irra caalaa jaallattame Horreenus? Ani lamaan isaanii wal qixxeen jaalladhaan. Tokkummaa caalchisuu qabda. Wanta akkasii jiru lamaan isaanii wal qixxeedha anaaf. Mee akkamitti ibsita jaalala abbaa keetiif haadha keetiif qabdu? Abbaan koo anaaf goota kooti. Jechuun anaan eegaa gorsas kana argadhu sumarraadha. Abbaan koo anaaf goota kooti. Kanaaf baay'ee jaalladha. Isa baay'een jaalladha. Haadha kee immoo sila ibsiteetta. Ibseera waa'ee haadha jedhee ta'a waan ta'eef. Haati koo anaaf waan hundaa kooti. Abbaan koos lamaan isaanii nan jaalladha. Mee yeroo nama tokko yaaddu amma iddoo garaagaraa deemuun jira. Maatii kee irraa fagaattee yeroo torban tokko ta'u baatii tokko ta'u deemuun jira. Yeroo barnoota keen ala jechuudha. Mee yeroo nama tokko yaaddu miira akkamiidhaan ibsatta? Yeroo gaafa aannan tokko gaafa nama yaadu boona hin danda'a.
Boosaa. Nan boasi. Nama yaadu. Nan faarfadhas gaan nama yaadu jechuudha. Faarfannaa nan faarfadha gaafa nama yaadu. Yoommoo bilbilli faa kun naa mijatu dide immoo nan bo'aa nan karadhaa fi amma akkasiitiin inni yaaduu koo ibsadha. Amma nama dhiyeenyatti yaadaa jirtu hin qabdu nutti agarsiista. Akkoo. Boo'i moo faarfadhuun jedharee kana? Faarfadhutu itti dha. Tole faarfannaa dhumarratti waan asii qabeef meeqa boodarraa walitti deebina. Meeqa waldaa keessaa tajaajiltu keessaati yeroo baay'ee kallattii wangeelaadhaan yeroo lallabamu hin dhageessaa. Mee waa'ee gargaarsaa yeroo dhageessu nama tokko gargaaruudhaaf maal gochuutu namarraa eegama yookiin immoo nama gargaaruuf maal ta'uu qaba namni tokko? Namni tokko nama tokko gargaaruudhaaf keessa isaarraa ta'uu qaba tokko. Gaafa nama gargaaruu barbaaddu wanta keessa tuttuqu qab jiraani yoo na wanta sana gochuu dadhabde illee yaadumti mataasaa waan tokkodha. Amma yeroo baay'ee gaafa gargaarsa waldaadhaa fi birrii fudhatanii jechuudha. Ani yommuu birrii hin qabaanne iyyuu jechuun tullaadhina tola anga jechuun yeroo baay'ee birrii qabaachuu dhiisuu dandeessa. Utuu laadhina tola garuu immoo jechuun wanti keessaa namatti dhagahamu jira. Namni amma qabutti immoo utuu qabu akka nama hin qabneetti taa'uun qabu laachuu qaban jedhan gara kooti. Mee kanaan dura namoota akkamii gargaartee beektaa? Gargaarsa akkamii immoo taasistee beektamee amma umurii ijoollummaadha kanatti ammarra jirtu. Umurii keetii kanaan mee gargaarsa akkamii taasisaati kanatti turteme? Gaafa ani yebantin namoota rakkatanii karaarraa kadhatan jechuun suman qabu saaqa kophaa keessaa nyaata galagashee fi deemee fa'aa beeka. Wanta nyaatatti qabattee deemtu keessaa? Birrisii laadhee fi beeka. Waan maatiin keessii kennan irraa jechuudha. Jechuun ana mammataa dhukku fubbaa kottuun himne jechuun akkasumatti laadhee fi beeka. Utuun baay'ee gargaaree natti tolaanii kan immoo gara fuulduraatti gaan guddadheedhu galmaan nan gaadhee na yaada. Meeqa haala kanaanati kanatti nama gargaaraa jirtu ijoollonni akka kee fi namootni nama gargaaruu qabaniif immoo mee akkamitti dhaamsa akkamii dhaamtaaf mee gamanumaan carraasii kenna? Namni amma qabutti nama gargaaruu qaba jedhee ma yaadan gara kootiin jechuudha. Jechuun utuu qabanii namni tokko hin soba jedhanii fa'aa bukkee darbuu danda'u. Jechuun wanta akkasiyyuu jira amma seenaa wanta uumamaa jiruudhaani ijoollee xinnoatuudhaan illee ittiin kadhachaa jiru. Jechuun namni kana yaaduudhaani namoota garaagaraa utuu isaan hin hubatini utuu birrii hin laatiniif illee daabboo guyyaa tokko jechuun qursii malee akka dhabanitti taa'aa jiran. Namni tokko amma sooftii fa'aa gurguruudhaan ittiin nyaata namni miila hin qabne harka hin qabne isaan fa'aa utuu gargaarree hin jedhan gara kootiin namoonni kana daawwachaa jirtan immoo akka namoota gargaartanii fi jechuun in sobu jettanii fa'aa utuu hubatiniin namoota sana istanii deemurraa maalummaa isaa hubattanii utuu gargaartanii hin jedhan gara kootiin. Galatoomii siin jedheera. Oreenus gaa sagalee bareedaa qabdi dandeettii jalqaba irratti nuuf kaaste keessaati fakkii kaasuu fi faarfannaa hedduu akka dandeessu illee nutti himteeti kanatti jirtu. Keessumaa immoo sagaleen ishee baay'ee bareedaa jedhu. Mee dhugaadhaa kullaata? Mee sagalee kanaan faarfannaa tokko nuuf faarfatta? Faarfannaa sitti tolu tokko filattee sagaleedhaan dhageessita daqiiqaa gabaabaa. Badii tokko malee adabamtee nagaa dhaabbataa hin qabne naaf laattee madaan reebamuu kee ta'ee fayyina koo ulfaadhu Yesuus oolchaa lubbuu koo madaan reebamuu kee ta'ee fayyina koo ulfaadhu Yesuus oolchaa lubbuu koo. Waaw, sagalee dinqii nama ajaa'iba qabda. Eebbifamii sagaleen kee dhugaattu baay'ee jaalladheeraani. Egaa churchii yookiin waldaa keessaa waaqeffattu keessatti gaa faarfannaan illee akkuma tajaajiltuudha kanan sagalee kee irraa hubachaa jiru akkasii laata? Mee tajaajila akkamii immoodha kanatti churchii kee keessatti yookiin waldaa kee keessatti kennaa jirtu? Yaa'u ammaa fi faarfannaan keenya gaafa sagantaa daa'immanii irratti yeroo baay'ee xiyyeeffata. Jechuun eebba keenya irratti faa yeroo itti faarfadhuudha kan yeroo baay'eedhaani. Malee qaamni ta'ee yeroo itti faarfadhu amma wantoonni miti gara jalqabaa kooti gadi ta'ee fi qaamni ta'ee faarfadhu jalqaba kwaarii marraa hin jalqabe amma kunoo gara worshipii seeneera. Fuulduratti immoo gaa dhuunfaa keedhaan faarfannaa iddoolee akka baastudha jechuudha.
faarfattuun ta'uu barbaada bukkeetti moojii ka bukkeetti. Milkaa'ii waaqayyoo siyaa milkeessuun siin jedhani. Kan biraa tajaajilattiin waldaa keessa tajaajiltu kan biraa ni qabaattaa? Worshippiin ala jechuudha. Kwaariidha. Worshippiidha kana malee. Tole. Mee inni kan biraan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yookiin waaqayyoon jechuudha. Gara biyya lafaa kanaa kan inni dhufeef maaliif laata jettee yaaddame? Nuuf jedhee jechuuni dhala namaaf jedhee cubbuu namaaf jedhee jechuun nuuf kan inni fannifames numaaf jedheetu qooda cubbuu keenyaa fannifame silaa yoona nu hin jirru akka inni jedhutti waaqayyo numaaf jedhee gara biyya lafaa dhufe cubbuu namoota dhalootaaf jedhee silaa yoon garuu namni isa waaqayyo nuuf jedhee dhufe kanallee amma yoonaan fudhatiin jiru jechuun yeroo baay'ee namoonni gara biyya lafaa filatanii jiru waaqayyoon tajaajiluutti illee baay'ee gantini gadi bu'anii jiru. Ijoollee ta'anillee mataasaa kan gara waaqayyootti hin deebine nama baay'ee jiru. Utuu deebi'anii waaqayyoof nuuf jedheetu gara biyya lafaa kana dhufe gati ta'ee fi utuu deebi'anii isaanis akkuma Phaawulos faa kana akka seenaa hojjetanii darbanitti waaqayyoon tajaajiluutti jechuudha. Utuu deebi'anii jedha. Gama keetiin ati nama waaqayyo gara biyya lafaa kanaa kan inni dhufeef nu ibseeti kanatti jirtu namoota waa'ee waaqayyoon beeknee yookiin immoo namoota amanaa hin taanee fi maal jettee gorsitee beekta yookiin immoo gama keetiin wanta sirraa eegamu maal baatee beektamee ati? Jechuun amma ammatti nama gorsee hin qabu. Yaa'u ijoollee madaree koo turanii isaaniin immoo utuu deebi'anii gara karaa waaqayyootti utuu deebi'anii jedhama waan biraan jiru. Jettee gorsitaa jechuudha. Tole, mee keessatti yugaa waa'ee ijoollee daree keetii kaasteetii kanatti jirtu. Uriinus hiriyoota baay'eedha kan isheen qabdu daree mana barumsaa keessaa barattu haa ta'u waldaa keessaa waaqeffattu haa ta'u mee hiriyaati baay'ee jaallattu kan baay'ee itti sittu kan baay'ee jibbitu jira? Kanan jibbuun qabu. Hundumaa nan jaalladha. Namni na jibbuus hin beeku garuu Ankara kootii hunda isaanii nan jaalladhaani kan mana barumsaas ta'e kan waldaa kanan baay'ee itti siqu kanan jaalladhu nama lama jiru. Isaanis isheen tokko ortodoksiidha garuu immoo cimtuudhaani. Isheen tokko immoo pheenxeedha waldaa keessaadha. Isheen tokko mana barumsaatiidha. Beetlehemii fi Hawwii baay'een isaan jaalladha. Maaliif garuu? Kana isaan jaalladhuu fi jechuun isaanii baay'ee na hubatu. Anatti siqu jechuun kana na gorsu yoo waa balleessi sirreeffadhu naan jedhu kanaaf isaan jaalladha. Jabaadhuun siin jedhaani. Qophii keenya gara walakkeessaatti fidaa kan jirru ati faarfattuudha fuula durii koollee faarfattuu ta'uudha kanan barbaadu jetteeti kanas jirtu. Mee faarfattoota amma yeroo ammaa kana jiranii fi kan durii kan beektu keessaati mee faarfataa eenyu yookiin faarfattuu eenyu jaallattaa? Isaan keessaa immoo faarfannaa isaanii nu yaadachiisuu dandeessaa laata? Kan ammaa keessaa Feenaan. Kan durii keessaa immoo Biliseedha. Jechuun lamaan isaanii faarfannaa Feenaan kan Bilisee qabdi. Irra deebitee isa faarfattee jirti. Nama sagalee Feenaanis nan jaalladha, Bilisees baay'een jaalladha. Isaan keessaa tokko malee nu jechuun dandeessu sagalee kee bareedaa kanaan. Isuma Feenaanii kan Bilisee jettin sinii jedha ka. Angodoo kee jalaa buufachuun naaf ta'a. Ilaalee argeera keessa biyya lafaa si jala buufachuu eeginaaf hin wayyaa barri jireenya koo qabbana naaf ta'a barri jireenya koo qabbana naaf ta'a si wajjin kan dabarsee Gooftaa koo barasaa ibiddinaan argu qabbana dhumnisaa ibiddinaan argu qabbana dhumnisaa. Kana Bilisee moo Feenaan jennare eenyu jennu? Lamaan isaanii. Sagaleen kee lamaan isaanii keessaayyuu maal jedhee akkana adda baafadhu anattu cimeera sagalee hedduu bareedaa qabdaa sagalee kana jabeessii kana caalaa waa guddaa sirraa eegna. Ayyi waaqayyo immoo wanta ati yaadde hundumaa siif milkeessuun siin jedhaani. Meeqa ati barattuu kutaa meeqaadha amma sadarkaa maalirra jirtaa? Barattuu kutaa 8ti. Qormaata biyyoolessaatti deemaa jira. Qormaata biyyoolessaatu si fuuldura jira jechuudha. Meeqaafa guddattu?
yeroo barnoota kee xumurtu maal ta'uudha kanatti feetu? Kanan ta'uu fedhu doktariidha. Yeroo baay'ee ijoolleen yeroo gaafatan doktarii ta'uu jaallatu. Maaliif laata? Ani kanan irratti doktarii ta'uu barbaadee fi tokko durumaa kaasee doktarii ta'uun barbaadan ture. Fedha keetii jechuudha. Durumaa kaasee jechuudha. Achi ittuu garuu kanan doktarii ta'uu filadhee fi yeroo akkonkootti dhukkubfatte tokkodha. Yeroo sinii ittuu doktarii ta'uudhaaf fedha qabaadheen jechuun akkonkollee amma fayyitee jirti. Anis gara fuulduraatti namoota dhukkuba kookootti hin qabamte turte sanaan qabamanii isaaniin yaalee fayyisuu yookaan bakka yoo amma naa danda'amu baatetti iyyuu fayyisuunis oolchuunis harka Waaqayyoo keesseera. Garuu immoo amma naa danda'ametti isaaniin gargaaruu yaaluu barbaada. Jechuun akkonkoo immoo anaaf isheen ijoollummaa kootti ji'a 7 kaasee arma gogaa hoosistee na guddiste immoo waggaa 4 akka bukkeen ture. Na kookoo achumaan galateeffachuun barbaada. Kan sadarkaa kanaan si gaanillee isaan ta'u malu. Akkookoo haadha koo abbaa koo isaan immoo waggaa 4tti isaanis turaniiru keessaa qabu. Gaan akkas jedhu haadha koo abbaa koo keessaa hambisuu qabiti. Isaanis keessaa qabu. Mee ati gaamma barattuu kutaa 8ti akkasumallee qormaata biyyaalessaatti kan dhiyaachaa jirtu. Maatii kee gama manaatti yeroo si deebisu immoo maatii kee hojii akkamiin gargaartaa? Yeroo barnoota keetiin ala haala akkamiin immoo qayyabannaa kee faana wal faana deemsistame? Kun gaaffii gaariidhaani. Mana barumsaati yemmuu galee jedhuun maatii koo gargaara malee isa dura mana barumsaatti dabarsaa amma 9 walakkaatti gaafa naa danda'amu baate immoo jechuun amma 11ffaatti barumsa duubatti hafee yeroo itti baradhus ni jiraata. Gaafa ni 9tti galu yeroo baay'ee jimaatan 9tti gala. Jalqaba immoo haalli naan mijanne tureefina amma 11tti barachuu danda'an turre. Mana keessaa kanan gargaaruun ammuma naa danda'ames yeroo xiqqoodhaafidhaan jechuun amma fakkeenyaaf 11tti yoon galee 11 kaasee amma sa'aatii 12ffaatti maatii koo yoon gargaare isa booddee nan qayyabadha. Achii booddee maatii keessa hojiidhaan hin gargaartaa? Qayyabannaa keessa cinatti qayyabattaa jechuudha. Ijoollonni kanarraati egaa waa baay'ee baratu jedheeti kana nan mudadhu. Mee maatii kee keessaa abbaa kee fi haadha kee keessaa eenyutu irra caalaa hojii mana keessaa hojjeta? Haadha koo. Maaliif abbaan kee hin hojjetu laata? Abbaan koos hin hojjeta. Inni hojjeta garuu yeroo baay'ee inni hojiidhaaf isheen immoo jechuun yeroo itti fiildii deemus ni jiraata. Isheen immoo yeroo baay'ee mana irratti gadi ta'eef hin hojjetti isheen. Mee maatii kee guyyaa keessatti yeroo ammamiif galateeffatta? Galata isaanii yeroo baay'een galateeffadhaan malee. Yeroo itti mana babbareechee teegee itti isaaniin galateeffadhes jira. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee abbaan koo gaanii fiildii dhaqu. Inni fiildii yoo jiraate haadha koo galateeffadhaan jechuun mana faasa sirreessinee yoo amma nu danda'ametti jechuudha. Dikooreeshinii fa'aa kana fa'aatti hojjennee manatti isaaniin galateeffannaan jedha. Tole haa ta'u. Meegaa ammas waa'ee maatiidhaan kaasiin gara xumuraatti fida. Maatii keedhaaf egaa akka jaallattu waan guddaa yookiin immoo gahee guddaa illee guddisuu keessatti akka bahatanillee dubbachaatti kanatti turte. Meegaa maatii kee kanaaf yeroo guddattu maal gochuu barbaadda? Maatii keedhaaf immoo maal ta'ee gaariidha jettee yaadda? Ani haadha koo fi abbaa koo fi yeroon guddadhu maqaa isaanii biyya kanarratti beeksisuun barbaada jechuun karaa qabeenyaan waan tokko namaan gadhu karaa qabeenyaa yoo ta'u baateeyyuu anumtiyyuu ofii koo hojjedhee milkaa'ee karaa faarfannaadhaanis ta'e karaa amantiidhaanis ta'e karaa hojiidhaanii maatii koo kana beekamoo ta'uu godhuun barbaada. Akkasumas immoo haati koo yeroo hundumaa kan isheen irraa hawwitu akkanii barumsa kootti cimee milkaa'ee galma guddaa ga'uudhaanii kan immoo galma ga'ee cimeeni guddadhee isheetti agarsiisaa jechuudha. Hayyee sifa milkaa'umsiin jedha. Ati yoo maal namaaf gootee caalaa si gammachiisame? Kan na gammachiisu yeroo baay'ee tun nama gargaareedhaan. Maal fa'aadhaan? Jechuun namoota rakkatanii karaarraa nyaamma fakkeenyaaf yeroo kanatti namni baay'ee nyaata dhabaa jira. Ani immoo maakaliitti namoota gargaaran kana utuu naa danda'ame ijaaree
waaqayyos na gargaaree isaanii namoota rakkataniif jechuudha. Lafatti isaan jiraatanii nyaata waan akkasii godheef natti tolana. Ayyee milkaa'isiin jecha gara dhumaatti gaa mee waaqayyoodha inni nagaa akkasii nu kennee waliin illee akka teenye haasofnu nu godhe waan ta'eef mee guyyaa keessatti yeroo qabdu keessatti waaqayyoon hammam galateeffattaa hammam kadhattame? Waa'ee kadhannaa kanallee inni waaqayyoon kadhachuudhaaf yeroon hin barbaachisu iddoon hin barbaachisu aspaaltii gidduu irra dhaabbattee kadhachuunis galateeffachuunis barbaachisaadhaani ani guyyaa tokko keessatti albaayeen waaqayyoon galateeffadha. Lakkoofsayyuun qabu lakkoofsa lakkaa'amee sin dhumu malee jechuun lubbuun jiraachuun kee galateeffannaa barbaada. Amma fakkeenyaaf isa argate tokkotti galateeffachuun si barbaachisa. Amma fakkeenyaaf yeroo tokko jechuudha namni tokko qormaata irratti illee gadaanaa fidanii waaqayyoomaaf akkasna godhee yeroo isaanitti of ceephaa'anis waaqayyoonis akka inni gaddu gochuu jira. Ofii keetiin hojjettee illee yoo tokko argatte waaqayyoon galateeffachuun giddiidhaani. Isarratti iyyuu nyaata nyaatteefis galateeffatta, dhugdeefis galateeffatta, galateeffannaan iddoo hundumaatti barbaachisaadha. Dhimma kadhannaa irratti immoo kadhannaa ganama yeroo hirribaa kaatuun kadhattaa, galgalan kadhattaa, kadhannaan hin dhibuunis akkasuma. Meeqa ijoollota har'aa TV mo'aarraati qophii ijoollee kan hordofaa jiran baay'eedha waan ta'eef mee isaan kana warra si hordofaa jiran kana gama maatii isaanii na ta'u maatii isaanii keessatti isaaniif maal gochuu akka isaan qaban haa ta'u waldaa keessaa waaqeffatan keessattis haa ta'u maal gochuu akka isaan qaban akkuma dhaamsaatti mee ergaa dabarsiif? Kanan jedhu ijoolleen amma na hordofaa jiranii fi akkuma maatii isaaniidhaaf kabaja akka maatii isaaniif kabaja kennanii waaqayyoon kadhatanii yeroo qaban hunduma isaa waaqayyoof akka kennanii akka jechuun barumsa isaaniitti cimoo ta'anii fi waaqayyootti akka isaan cimanii maatii isaanii akka isaan kabajaniin jedha. Akkasumas barsiisota isaanii barsiisaan abbaadha haadhaadha isaaniinis akka kabajaniin jedha. Anis barsiisotaan galateeffadhu qaba. Barsiisota mana barumsaa mul'ataa iyyuudha isaanis isaaniin galateeffachuu baay'ee galateeffachuun barbaada. Akkasumas barsiistuu durii kaasinatti dhiphatte tokko jirti. Amma bakka isheen jirtus hin beeku garuu Mistaarikee jedhamti. Isheedhaanii baay'ee galatoomii ulfaadhuttiin jechuun barbaada. Ayyee dhumarratti gaamii faarfannaadhaan sagantaa keenya nu goolabda. Mi faarfannaa ta'ee filadhuuti ittiin sagantaa keenya nu goolabi. Ishii. Faarfannichi eenyu akka ta'e kan eenyu akka ta'e yookiin kan keessa ta'uu danda'a yookiin kan namaas ta'uu danda'a faarfannicha nuuf ibsiti ittiin xumurraa sagantaa keenya. Yaa faarfannicha abba isaan beeku dhageeni jechuun sagalee isaan dhagee abba isaa hin beeku natti tolee faarfadhan jedhe bakka. Tole mee faarfannaa tokko nu dhageessisi. Ishee. Alaazaar jettee du'aana kaastee matii ana irraa qabdaa sanatti baastee gatii. Alaazaar jettee du'aana kaastee matii ana irraa qabdaa sanatti baastee gatii. Narraa cabsitee danqaraa jabaa san baadhee taa'u anaaf dabaltee humna kee cimaa sanitti hima'u. Si waaqessaa ani itti fufee gaarii jabaa sinarraa kufee si waaqessaa ani itti fufee gaarii jabaa sinarraa kufee yasa duumessa gubbaa jiraatu ejjennaan kee cuma utuutti abbaa koo taate jirtu maafaani jalaafaa yasa duumessa gubbaa jiraatu ejjennaan kee lafaa utuutti abbaa koo taate jirtu maafaani jalaafaa leenci saafilaa beelawlee namni kee wanta gaarii qufaa namni kee wanta gaarii qufaa innahu waan garaan koo fedhee hundumtuu wal gurguree dhufaa 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 Elshaadaayidha dandaadha 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 qubaa Saamu'eel waaqayyoodha 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 Elshaadaayidha dandaadha dandaadha dandaadha
Quba Samu'ee Waaqayyoodha, Waaqayyoodha, Waaqayyoodha. Inni mootiidha, mootii nagaadha, abbaa gaariidha, abbaa gaariidha Yesus naafi, 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 abbaa gaariidha. Baay'ee namatti tola, baay'ee eebbifamii Waaqayyoo si milkeessu mul'ata kana siif haa dhugoomsuun siin jedhaani. Egaa fuulduratti faarfattuu akka taatullee egaa mul'ata Waaqayyoo sii kenne ta'uu danda'a. Nus gamanumaan milkaa'e siin jecha yeroo kee bareedaa kana nuu laattee istiidiyoo keenyatti argamtee haasaa bareedaa mi'a afaan kee keessaa bahu kana waan nu dhageessisteef egaa ulfaadhu jabaadhu guddaas jaallannaa siin jedheera. Tolee galatoomaa anis baay'een sin jaalladha. Eeyyin egaa jaallatamoo daawwattoota keenya qophii ijoollee turtii bareedaa akka kanaa nu waliin qoddachaa kan turtan egaa waa baay'ee mana keessan teessanii keessattuu egaa ijoollonni waa guddaarraa qoddatanitu jedheeti kanan dudhadhu. Egaa ijoollonni dandeettii garaagaraa qabdan immoo kanneen dhufuudhaaf fedha qabdanii kanneen as istiidiyoo keenya dhuftanii yaada keessan akkasumallee dandeettii oreenutirraa arrasheen asitti nuuf qoddarraatii waa barachaa kan jirtanii isinis immoo akkuma kanaa dhuftanii akka nuuf qoddan gamanumaan dhaamsa koo dabarfachuun barbaada. Egaa torban immoo qophii ijoollee kan birootiin qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Waan nu hordoftan hundumaaf galatooma.